Adaraa qimamoojii mana madaamii jirtanii waan akkanaa kanarraa adaraa sirriitti of eeggadhaa jechuudha. Wanti kun makuree fi nyaata itti hojjetanii ferni jechuudha. Ferni nyaata itti hojjetanidha jechuudha. Kan ho'isanii kan bilcheessanii jechuudha. Sirriitti irraa of eeggadhaa. Wanti kun adagaa baay'ee qaba jechuudha. Yeroo baay'ee wantoonni akkanaa kun namatti fanadda'ee nama galaafataa jechuudha. Hashama akkam jirtu hayyaa keessanii hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii. Biyya keessaa biyya ala bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isinii haa baay'atu jecha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo jalqaba argaa jirtanii wanna kanarraa asirratti of eegaa. Wanti kun makuree fi kan ho'isu san osoo hin taane kan fernidha kan nyaata itti hojjetan san hin beektanii fotaayira waan akkasii kan keekaa haala naamna wantoota akkasiisan kan keessa godhanidha kan waan dhaniin elektirikiidhaan hojjetudha jechuudha. Wanti kun kan gaaziidhaan miti elektirikiidha wanti kun kan hojjetu jechuudha. Kanaaf sirriitti irraa of eeggannoo guddaa godhaa waan akkasiisan. Ani yeroo baay'ee elektirikoota akkanaa kana yeroo baay'ee isinitti himaa irraa of eeggadhaa jechuudha. Maaliif waan baay'ee adagaa agarsiisaa jiru jechuudha. Adagaa baay'ee agarsiisaa jiru. Ijoollee baay'ee irratti rakkina guddaa agarsiisaa jira jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabdanis isiniin jedha. Hordoftoota kiyya akkas isiniin jedha. Kanaaf waaqayyo isin wajjin haa ta'u, waaqayyo isin haa tiksu, of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedha. Wanni kun ijoollee keenya irratti illee baay'ee jira, namoota biroo irratti illee baay'ee galaafatamaa jira jechuudha. Maaliif of eeggannoo godhaa gizee fakkeenyaaf akka malee yoo hoo'e farniin kun akka malee hoo'e makureefiin kun hin gaala. Fakkeenyaaf sirriitti kun immoo ibiddaan kan hojjetuun elektirikiidha. Ibiddaan qabsiifamee hojjetama waan ta'eef elektirikiin akkuma ferni honnoo sanillee wanti jechuudha. Kanaaf waanumti elektirikii hojjetamu hunduyyuu adagaa qaba waan ta'eef of eeggannoo sirriitti godhaa. Sirriitti hoo'inaa ittiin deddeebisanaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf jaartii tanatti jechuudha itti fanadda'e jechuudha. Itti fanadda'ee ishiin akka malee hoo'e waan ta'eef maaliif hoo'e akka malee gara malee yoo itti guddatee jedhe waan akkasiisan agarsiisa adagaa agarsiisa jechuudha. Irraa qusachuu qabdan, of eeggachuu qabdan. Maaliif wanti tokko akka malee yoo hoo'e jedhe haga qabbanaa'utti hin deebisina. Elektirikiin immoo akka wannaati miti jechuudha. Kanaaf gaazii fi elektirikiin yeroo baay'ee namoota baay'ee gaggalaafata jechuudha. Lubbuu akkasuma qaama irratti miidhaa guddaa geessisaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuu qabdanii sirriitti of eegaa waaqayyo sinaa eeguus jechuu jaaladha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf wanta akkanaa kanarratti xiyyeeffannaa godhaa. Ferni gaaziin illee wantoonni akkanaa kunillee gaaziin illee sirriitti gaaziin immoo kan adagaa agarsiisu yaa hin beektan jedhee yaada. Yeroo fakkeenyaaf wannaan gaazii sirriitti faan qadaadamne akkasuma bananii faa gaafa dhiisanii adagaa agarsiisuu danda'an illee jechuudha. Fanaddaa jechuudha. Afuurri bakka gaazii banamee ta'e fanaddaa namatti illee jechuudha. Ijoollee keenya baay'ee gaggalaafate lubbuu namaallee baay'ee galaafate hin beektane. Kanaaf kunillee elektirikiin badaadha waan ta'eef elektirikiinis isaanuma caala malee sanii gadi wanti waan ta'eef of eeggannoo guddaa sin barbaachisa jechuudha. Of eeggadhaa. Fakkeenya ferni kana naannoo kana makureefii kana itti deddeebistanii ferni kan fotaayira naamna hojjetu kana itti deddeebistanii sirriitti yoo inni hoo'ee jedhe itti deddeebistanii banina haa qabbanaa'u jechuudha. Maaliif elektirikii hojjeta waan ta'eef hin gaalaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa. Akkasuma gizee raftan ta'ee gizee hojjenne irraa buqqisaa chaarjarii isaa irraa buqqisaa jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya irratti gattanii raftanii qallayyaa bishaan ho'isanii maashinii bishaan ho'isan jechuudha. Akkasuma ferni nyaata ho'isuu kun immoo makureefii nyaata ho'isuu ferni nyaata hojjetu kana jechuudha. Gaazis kunniin dabalatee kana yeroo hundumaayyuu yeroo raftan fattashuu qabdanii jechuudha. Fattashuu qabdan. Sirriitti fattashuu qabdan. Maaliif wantoonni kunniin dirqama cufamuu qaba jechuudha. Kan chaarjarii qabu chaarjarii irraa buqqa'uu qaba. Akkasuma gaaziin immoo yeroo kamiyyuu yeroo raftanii cuftanii rafuu qabdanii jechuudha. Gaazii fakkeenya warri ala jirullee agarsuun daamatti kan al keessattuu ijoollee mana keessaa qabdan gaazii gizee fakkeenyaaf gaazii bakka wannoo san beektanii miti bakka mataarratti qaqqadaadasa ishiin cuftanii jechuudha. Gadi qabdanii hin cufamaa jechuudha. Yoo asii ferni san akka carraallee ijoolleen bante banamuu hin danda'u, hafuura yaasuu hin danda'u jechuudha. Kun achi cufame.
ala yoo jiraatellee yaw akkasuma daawwiti beektanii ala gaafa jiraatu akkasuma daawwiti garuu ta'ullee mana keessa irra caalatti mana keessa too yeroo hundaa cufamee bareeda garuu mana keessatti baay'ee rakkina guddaa qaba ijoolleen bantee waan kana galaafachuu wal bira jiraachuu danda'a waan ta'eef sirriitti galaafatamuu danda'a waan ta'eef isin galte kanaaf adaraa keessan ofii gadhaa isin jedha keessattuu gaaziin kunillee afuura gaafa fakkeenya ijoolleen mantee dhiistee gaafa afuurri yaa'u afuurri kana mana keessa guutaa gaafa tachi immoo gaazii kana qabsiistu afuuruma kaatu ol qabsiisee adagaarra nama geessisaa jechuudha. Galee akkas waan akkasiitti beektanii gaazii yeroo baay'ee jechuudha. Malee yeroo saniif hin qabatu garuu afuuruma isaatu yaa'ee gaaziin tokko amma afuura yaasa hin beektan mee qabsiisaa gaaziin tokko dhuma qabsiisan iyyuu sagalee wayii kennee iyya jechuudha. Bakka sagalee kennaa hin iyyaa afuura sirriitti yaasaa jechuudha. Gaaziin tokko immoo yaasu dhugaa argeeraan ani gaazii mana dura tokkoffaa jedhe tokko gaaziin akkana qabsiisnee numa yaa'a himma xiraasii yaasa gubbumarraa yaasa jechuudha. Daqiiqaa sekondii takka maan qabsiisne afuufa bakka yaa'a jechuudha afuurrisaa. Kan amma mana amma immoo amma hojjechaa jiru kan ammoo yaa'u gaaziin banameellee yoo ta'e homaa yaa'u maaliif gaazonni wal darban fardiiwwan kunniin gaaziiwwan kunniin wal darban natti fakkaate sadarkaa qaqqaban natti fakkaate kanaaf natti fakkaate yaa'u jechuudha. Kanaaf gaazii yaa'u keessattuu bantanii yoo dhiistanii rakkoo guddaa qaba. Afuurri isaa mana keessa guutee gaafaatti hidhattee qabsiistumoo afuurri isaa wal qabatee adagaa geessaa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee gaazii kan cufaayinu isa kanaaf jechuudha. Farniinis immoo yaa'u gaaluu danda'a. Ho'uu danda'a. Makuree fi qallayyaa bishaan ho'isu sanniin bishaan ho'isu jechuudha. Innaa kunniin illee immoo yoo irraa buqqa'uu baate baay'ee adagaa geessaa argata yoo namoonni hin argine yookiin immoo asumaan barachuu dandeessanii jechuudha. Ijoolleen fakkeenyaaf addisii dhuftan yeroo raftan irraa buqqisaa chaarjerii irraa buqqisaa wantoota elektirikiitti gadan yoo firiizii qofa ta'e malee firiiziin buqqisinaa firiiziin kan tabalaashaa waan ta'eef firiizii qofa malee kaawwan kana akka wanta ho'u kanneen kan itti hojjetan irraa buqqisaa. Firiiziin hin qorrisiisa malee wanta inni hannoo godhu hin jiru waan ta'eef rakkoon qabu jechuudha. Innaa kan rakkina qabu wantoota ho'isu kun badaadha jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii of eeggannoo guddaa godhaa waaqayyo sinaa eegu isin jechuu jaaladha. Namni waan beekurraa gaafa wal gorsu waan argirraa gaafa wal gorsu garuu akka waan qoosaa itti ilaalla beektanii qoosaa itti ilaalla jechuudha. Anamma duraan hin beeku wanta kana hanguma miidiyaa kanarratti sirriitti argeerrattan baradhe hanga miidiyaa irratti argame waan baay'een baradhe gara miidiyaa kanarraa garuu duraan hin beeku. Fakkeenyaaf gaazii kana cufuu iyyuu hin beeku kaan maatti hin beeka ani hin beeku yaa'ee dhiise iyyuu hin beeku maaliif waan hin beeku hin qabu. Akkasuma immoo waan makuree fi minaamina kanneen bishaan ho'isu kanneen hin cufu hin banu akkasumatti hin dhiise biraa deema garuu amma cufuu qabe jechuudha. Maaliif haguma yaa'anni koonaa garuu namarraas dhaga'u waan adagaa inni qabus kan arguu miidiyaarraa daawwan akkanaa jedhee cufachuu qabe jechuudha. Kanaaf isinillee cufadhaa bakka yeroo fakkeenyaaf isin kan irra caalan namoonni nuti kan qabeetii minaamina kana keessa hojjetu nuyi kan ilaallatu malee jaraa miti jechuudha. Maaliif nuti mana san keessa hojjechaa waan ta'eef wanta dhaggeeffanne san cufuu qabnaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee cufadhaa wanta akka gaazii akka makuree fi farnii kan fitaayira hojjetu kanneen akkasuma qallayyaa bishaan ho'isu kanneen irraa buqqisaa. Akkasuma moobaayilii keetillee irraa buqqisiitti rafi moobaayilii illee chaarjerii irra gootanii rafina yeroo raftanii jechuudha. Innillee asumaan barnoota isinii bakka wanna hojjetu elektirikiidhaan yoo wannaa ta'e malee irratti nambisina yoo waan firiizii ta'e malee wanni kun waan irraa buqqisaa rafaa isin jedha. Kanaadha fi kan bishaan xalaloo sun immoo rakkoon qabu. Kanaadha kan biraa wanna isiniidhaan isuma kanaadha isin jedha hordoftoota kiyyaa. Akkasuma kaa viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik sheerii gochuun dagatinaa namoota biraan namoota hin beekne biraan nagaa isin jedha walirraa waa barannaa. Akkasuma immoo yaada fi qeeqa yoo qabaattan immoo koomentii alatti barreessuun dagatinaa isin jaaladha isin kabajaa hordoftoota kiyyaa garuu laayikii naa godhaa laayikiin hin jiru isin jechuu jaaladha hordoftoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kanaan immoo turtii gaarii isin jedha isin jaaladha. Isin kabajaa hunduma keessan waaqayyo isin wajjin yaa ta'u turtii gaarii isin jedha hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee.